Akkam jirtan daawwattoota keenya qophii gumaataa jalqabnee jirra. Qophii gumaataa arraatiini garee sabaaf waa gumaachan as istiidiyootti afeerrannee jirra. Keessattuu afaan Oromoo dijitaaleessuudhaaf gareen waggoota 8 dura biyya keessa biyyaan alagaa saniin dura eegalamee biyya keessatti waggaa 8 dura waldaa afaan Afrikaa jechuudhaan hundaawanii hojiilee garaagaraatii hojjechaa kan jiranii walitti qabaa boordii garee kanaatii fi akkasumattis hoogganaa garee kanaa as istiidiyootti afeerrannee jirra. Isin galateeffanna jalqaba irratti baga nagaan dhuftan. Haa ta'u wal barnoota irraa haa eegallu je'eeti. Ani Profeesar Tashoomaa Sooromsaan jedhama. Dursaa boordii waldaa afaan Afrikaati. Akkasumas barsiisaa yuunivarsiitiiti. Yuunivarsiitii Finfinneetti hojii barsiisummaadhaan tajaajilaa jira. Ani ogeessa ICT'ti. Abdiisaa Bancaa Jaarraa jedhama. Hoogganaa garee 3A'tis. Mee waldaa afaan Afrikaa takkaahuu isin 3A jettaniini sanirraa haa eegalluuti. Obbo Abdiisaa irraa eegallamoo Profeesar irraa eegalla? Profeesar dubbata. Haa ta'u haa Profeesar. Waldaan afaan Afrikaa waldaa rakkinni dhalche. Rakkootu dhalche. Rakkoon akkamitti dhalche afaan Oromoo dijitaalessuun kun yeroo dheeraadhaaf dargaggoon biyya keessaa fi biyya alaa ajandaa kanatti hirmaatanii baay'ee wajjin rakkataa turani. Rakkoon sun deemee taargeetii nuti barbaannu sana nu rukuchuu dide. Kanaaf falli jiru dhaabbata miti mootummaa tokko hundeessuun barbaachisaa waan tureef dhaabbata waldaa afaan Afrikaa jedhu kana hundeessine jechuudha. Waldicha hundeessineetu namoota organize goonee hanga tokko karaa qabsiifannee hojicha hojjechaa jirra. Daawwattoota keenya afaan Oromoo dijitaaleessuu huguja'amugaa tarii qaceellotti akka isinii ifa tahuu fi afaan Oromoo afaan dhaabbata idila addunyaa akka Feesbuukii akka Telegraam WhatsApp Googilillee afaanuma Oromootiin fayyadamuudhaaf dandeessisuu jechuudha. Mee obbo Abdiisaan imala waggaa 8 biyya keessaati san dura hojii hojjetamaa ture maal akka ta'eef afaan kana afaan addunyaa keessatti dabaluudhaaf waggoota 10 dura biyyoota adda addaa haala garaagaraatiin namoota garaagaraatiin yaalamaa ture. Gara garee keenyaatti yoo dhufnu waggaa 8 dura yeroo sooshaal miidiyaan keessattuu feesbuukiin biyya kanatti yeroo babal'atu namoonni hedduu barreeffama qubee afaan Oromoo kana sirnaan qubeessuu hin danda'anii barreeffama jajal'ataa barreessuu hanqina dogoggoroota garaagaraa ture. Nuti dargaggoonni maal gochuu dandeenya jenneeti dargaggoonni muraasni walitti dhufne akka gurmaa'uu wayii taaneeti garee wayii uumne sosochoone. Appilikeeshinii moobaayilaa hojjannee, appilikeeshinii afaan Oromoo barsiisu, weebsaayitii afaan Oromoo hojjannee. Oduma tattaaffii kana keessa jirru feesbuukiin eegale bara 2016 akka warra faranjitti feesbuukiin afaanota dabalachuudhaaf biyya kana keessatti illee kan xiqqoo beekamtii argachaa dhuferlee feesbuukii waan tureef afaan garaagaraa dabaluu barbaada odeeffannoo jedhu gaafa dhaabbatichi baasu dafnee gaafannee jennaan uummanni keenya miliyoona 50 jennee riippoortii goonee fi haa dabalamu jedhaniiti nu fayyamanii qabiyyee keessa itti galfadhaa jechoota keessa itti galfadhaa nuun jedhan jechoota keenya itti galfatuuf ijoollee Keeniyaa irraa Ameerikaa irraa Awurooppaa ijoollee biyya keessa jirtu qindeessinee garee wayii uumne jechoota itti galchuu eegalle jechuudha. Jechoota itti galchuu gaafa eegallu feesbuukiin akka afaanota biroo nama rakkisu jechoota feesbuukii irra jiran qofa hiikama hiikuudha waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti qabiyyee guddaa galchine san booda walakkaa bara 2016 afaan Oromoo afaan hojii feesbuukii ta'e tajaajila eegale. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa. Akka warra lakkoofsa Awurooppaa. Bara 2016 yeroo eegalu qabiyyee afaan Oromootiin feesbuukii irratti barraa'ullee gulaalamuu waan qabaniif jedhameetti dargaggoota Oromoo kana Keeniyaa irratti illee Ingilaand irratti illee ijoollee keenyaaf carraa hojii biraallee uumaa dhufe jechuudha. Yuunivarsiitonni barnoonni sadarkaa olaanaa immoo tiraanisleeshinii keessattuu dookumentii riisarchii dookumentii gurguddaa tiraanisleet gochuudhaaf sa'atii baajata yeroo dheeraa waan fudhatuu fi afaan Oromoo Googilii irratti nu dabalchiisaa dhiibbaa godhaa waan dandeettan godhaa gaaffiin jedhu bal'achaa dhufe. San booda dhaabbata gaafannee deddeebinee gaafannee yeroo 4 nu jalaa kuffise dhaabbatichi koontentii Googilii irra jiru hin jiru wanti afaan Oromoo agarsiisu hin jiru weebsaayitii afaan Oromoo hin jiru homtuu hin jiru nuun jedhanii yeroo garaagaraa nu harkaa kuffisan.
weebsaayitii afaan Oromoo ijaarree Wikipeediyaa afaan Oromoo edit goonee dhaabbata South Afrikaa jiru jira kan Zivo jedhamu waa'ee afaan Afrikaa qoratu jira afaan Oromoo Jaffaarra kaa'eera isas enforce goonee sadaffaa jijjiirsifnee ragaa kana qabannee Google geessinee ginoo kanan qabna jennee hin ta'u ammallee ulaagaan guutu jedhanii nu harkaa kuffisanii yeroo afur kuffisanii yeroo shanaffaa ummanni akka itti duulu goone jechuudha. Ulaagaa hin guutu kaja'an. Ulaagaa qaba Google irratti akka sadarkaa addunyaatitti afaan tokko afaan saba guddaati teekinooloojiif tajaajila teekinooloojiitiif sadarkaa idil addunyaatitti dhiyeessuudhaaf ka jedheeti ulaagaa of danda'e qaba. Baay'inni uummata ulaagaa of danda'e qabiyyeen afaanichi intarneeta keessaa qabu immoo ulaagaa guddaadha. Qabiyyee afaanichi nu tajaajila irra hin jiru jedhama. Google intarneeta irra hin jiru jechaan tajaajila irra hin jiru jedhama waan ta'eef afaan Oromoo yeroo sanitti intarneeta irra iyyuu hin turre. Weebsaayitii afaan Oromoo barsiisuun turre. Nutu yeroo jalqabaatiif developii godhe jechuudha. Appilikeeshiniin garagaraan turre. Achi as ijoollee hedduu weebsaayitiin hedduu achi as dhufe jechuudha. So qabiyyeen kun ulaagaa nu harkaa gadi kuffise gaafa kaan baay'ina uummataa isin jettan akkamitti dhaabee baay'inni miliyoona 50 isin jettan kun akkamitti qabiyyee intarneeta irraa dhaba. Googiliin immoo ragaa nama irraa hin barbaadu. Achumarra ufumarra laaleetti achumarra ragaa argata waan ta'eef jechuudha. Nu harkaa kuffisanii yeroo afur kufee yeroo shanaffaa irratti uummanni itti duule duulli sun akka walga'iin hatattamaa waamameeti murteen kennamu godhame. Murteen hatattamaa kenname sun jecha miliyoona 1 fidaa nuun jedhan. Yeroo san akka ammaa siisteemni artificial intelligence itti ol hin guddanne bara 2016 jecha miliyoona 1 fidaa nuun jedhanii aadaaf turizimii dhannee namoota dikshiinarii dhuunfaa qabu bira dhannee jecha bakka fuunuudhaan jecha miliyoona 1. Jechi miliyoona 1 ka afaan Oromoo afaan Ingiliffaatti hiikame kan nu gaafatan daataabeezii irra galchuuf jechuudha. Nuti jechoota waan dhabnee fi gidduu sanitti piroojeektii istaak nu jalaa ta'e bara 2017 keessa gareen ijoolleen biyya alaa keessa tattaaffii tokko goggodhanii jechoota kana walitti qabuuf tattaafatanis dhufan. Garee 60 guddichaa jedhamu tokko tattaaffii godhanii jecha gara 200 yoo walitti qaban jijjiiramni dhufee Dr. Abiy Angoo qabatu. Gareen sun kaan biyya alaa hafee kaan biyya keessatti galeeti adda cite piroojeektiin sunis. Bara 2020 iskoolarshipii tokko argadheen Google irra gaafa eegalu ijoolleen aktiivlii afaan isaanii irra hojjetan ijoollee Keeniyaa fi ijoollee Naajeeriyaati. Ijoollee kanaan gaafa ol barru afaan keenya akka karaa dhaabbateeru gaafa itti himu bifa itti haaraan jalqabsiifannu daayirekshinii nu akeekanii 2020 gara xumuraarra bifa haaraan kaafne jechuudha piroojeektiin sun. Isaan ijoollee feesbuukii wajjin fayyadamneeti biyyoota garaagaraa jiran ka guruppii uumneeti jechoota galchaa turre sun amma garee san deebinee aktiif gooneet jechoota itti galchuu eegalle jechuudha. Sooshaal miidiyaan namoota hedduu waamicha eegalle hayyoonni keenya jooyin gochuu eegalanii daataa itti galfataa odoo jirru 2022 Googiliin afaan 25 afaanota addunyaa 900 ture yeroo san afaan addunyaa afaanotni gurguddoo jedhaman 2022 immoo afaan 25 in dabala jedhe gara tajaajilaatti. Qubeessuu irratti dogongorri jechoonni keessaa hafuun ni jira. Kana hoo kasirreessuu ni jira haama jettan keessa. Egaa waan kana fixanne gara sanaatti ceenaa jechuudha. Ammaaf garuu kontentii nu barbaachisu as keessatti galfachuun dirqama keenya taati. Ammallee taanaan garuu xiqqishoo numa jira kiiboordii afaan Oromootiin yoo galfatte afaanota qabeefu kan beenetu jira qabeeku sirnaan ni qubeessa jechuudha. Waan akkasiitiin arganillee Abdisaa waan idaatu yoo jiraate asirratti. Isarratti ajandaa kana wal cinaa qabnee hojjechaa turre kan giraamarii cheek godhu Maayikiroosoftidha. Piroodaaktiin nuti koompitara keenya moobaayilaa fi wanta irra fayyadamnu piroodaaktii Maayikiroosoftiti. Maayikiroosoft amma afaan Oromoo qabiyyee amma Googilii keessa galchaa jirru kana Maayikiroosoft tiraansleeshinii jira achi keessa galchuu qabna. Qabiyyee afaan Oromoo kana jechuudha. Jechoota achi keessa jiru cheek godha Maayikiroosofttiin afaan Oromoo irra deebifannee jechuudha. Ka achi keessa hin jirre jala sarara ka achi keessa jiru immoo noormaal akka ta'e aksepti godha jechuudha. Qabiyyee kanatti achi darbuuf ka jalqabne kana ajjeesuu qabnatti xiyyeeffanneerra jechuudha. Daawwattoota keenya qophii gumaataati ka daawwachaa jirtan garee sabaaf waa gumaachan keessattuu afaan Oromoo dijitaaleessuu keessatti hojiilee gurguddaa namoota hojjechaa jiran waliin haasawaa jirra. Afaan Oromoo yoogaa afaan Ingilizii fuutanii Google irra keessanii afaan filattanii afaan Oromoodhaan hiikkachuun ni danda'ama. San keessatti garuu homiileen takka ni jirti waan ta'eef jalqabamee haalaallu nu garsiisi. Namoonni beeka garuu mee qabatamaan haalaallu je'eeti. Google Translatein karaa lamaan jira.
karaa biroozarii yookiin immoo intarneetii Chrome jedhamu irratti lammaffaa immoo appilikeeshinii Google Translate jedhu jira jechuudha. Appilikeeshinii buufataniiti laanguweejii isaa filatanii laanguweejii barbaadan irra jijjiirachuun danda'ama. Kun amma fakkeenyaaf translate.google.com jedha kuni. Translate.google.com tun bannee yoo jenne as kana nu agarsiifti jechuudha. Kana nu agarsiifti jechuun as irratti wanti nuti hiikkachuu dandeenyu text to text hiikkachuu dandeenya, image to image translation hiikkachuu dandeenya, dokumentii hiikkachuu dandeenya. Dokumentii hiikkachuu jechuun dokumentii peejii 500 qabu takkaan asuma ol fuuneeti translate yoo goone daqiiqama takka keessatti translate godhee as nu baasaa jechuudha. As irratti bakka imeejii kana yoo fudhannee jenne imeejii barreeffama bal'aa ofirraa qabu asuma as irra ol feeneeti translate goone yoo jenne asumarra afaan Oromootiin nu deebisaa jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin ani barataadha. Ani barataadha yoo jenne kanoo I am a student. Yeroo tokko tokko jechuun nuti itti galchinu dogoggora karaa sirriin taane fa'a hiikuu danda'u waan ta'eef sababni san fide qabiyyee barbaachisuu fi waan afaan Oromoo qabu itti galfannee fidneen jiru. Amma asirratti maaltu jira yeroo baay'ee afaan Ingilizii karaa afaan Oromootti guu hiikkachuu barbaaddu barreeffama afaan Ingilizii bakka kana keessee karaa afaan Oromootti naa hiikuu jettuun yeroo tokko tokko qaceellotti sirrumatti jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo kontentiin isaa wal dabra waan ta'eef tarii san irratti isinoo waan jiru laaltanii jirtanii. Rakkoon akkasii afaanota guddataa jiran keessa numa jira. Maaliifuu guddina isaanii hin xumurre. Ingiliffii amma asirraa qabiyyee hedduu qaba. Qabiyyee miliyoonii 5 ol qaba. Afaan Oromoo qabiyyee miliyoonii 5 yoo itti galfanne rakkinna tamma jettu kun hin dhaabbataa jechuudha. Ammatti maaltu jira? Toora miliyoona 1 irra jirra qabiyyeedhaan. Sana qulleessuudhaaf hojjetaa jirra. Jechoota miliyoona arfan hafan saniif jechoota walitti dhiyaatu wayii fuudhee itti fayyadamu jira jechuudha siistemni. Jechoota nu hafan kana itti galfachuu qabaachuu qabna. Hanqinootaaf dogoggoroonni jiran gaafa nuti waa afaan Oromoo qabu kan itti galfanne dogoggora tokko malee nuuf hiikaa jechuudha. Ammatti jechoota itti galchuudhaaf garuu ogeeyyii barbaada. Ogeeyyii waan kana hubatanii ogeeyyii afaanii bakka sirrii ta'ee fi akkaataa sirrii ta'een hubatanii hiikuu danda'an seerluga sirna afaanichaa beekan hirmaachisuu barbaada waan ta'eef kana qindeessuu irratti tattaaffii godhaa jirra jechuudha. Afaan dijitaalessuun egaa seektara hunda keessatti faayidaa qaba. Seektara dinagdee yoo fudhanne biyya Chaayinaa wajjin haasa'uu hin dandeessu. Ingiliffa waan isaan hin beekneef. Kanaafuu waan ati gochuun sirra jiru Google Translate itti seentee waa itti argisiisu sirra jira. Chaayiniffatti hiikkateetu meeshaa sii fidaa jechuudha. Chaayinaan sadarkaa sanarra gahe. Kan biraa dhiisi fakkeenyuma mataa keenyaa gaafa barataa turre Awurooppaa keessatti kilabii fa'aa dhaqxaa. Kilabii dhaqxee dargaggeessi kilabii dhaqaa shamarreenis kilabii dhaqxi. Si jaaladhe jechuuf afaan hin beektu beeki. Gara golfaatti geeddarra jedhee. Garuu har'a otoo taate rakkoon akkanaan jirtu jechuudha. Battalatti mattee xaaxaa kee fixattee biraa deemte. Gaafas garuu kiisiidhaa fuutamoo eessaa fidda jecha bareedaa kan wanta ittiin shamarree tokko haasofsiiftu afaanuma qabattee wal biraa deemtaa jechuudha. Har'a garuu sadarkaan sun darbame. Sadarkaan addunyaan irra jirtu haalli uummanni ittiin wal quunnamaa jiru baay'ee salphatee jira. Baay'isee salphatee jira. Barnoota keessatti yoo fudhatte Google Translate rakkoo guddaa nurraa fure. Nu egaa warri barsiisaa rakkina guddaa nurraa furee jira. Seektara turizimiitti yoo fudhatte rakkina guddaa furee jira. Faranjiin tokko gammoojjii Oromiyaa keessa dhaqee yookaan Boorana yookaan Hararge deemee bishaan naa kennaa jechuuf hin rakkatu. Hin rakkatu. Kanaaf seektara hunda keessatti faayidaa guddaa argisiisaa jira jechuudha Google Translate. Afaanuma dijitaalessuu yoo jennu afaanichi afaan qo'annoof qorannoo, afaan saayinsii fi teekinooloojii, afaan daldalaa, afaan diinagdee, afaan turizimii gochuudha jechuudha.
Keessattuu afaan hojii idila addunyaa akka Feesbuukii, Telegiraam, Waatsaap, Instaagiraam fa'aa gochuudhaafis sochiin eegalamee jira. San tokko haalaan lumee fakkeenyaaf ani Feesbuukii afaan Oromootiin banachuu yooniin barbaade haajan. Ammatti appilikeeshinii guutuu kana keessa seenneeti afaan Oromootiin guutumatti jijjiirachuudhaaf I think biroozarii kanatu hin jiru afaan Oromoos keessaa hin dhabe. Afaan Oromoo yoo jenne asumatti nuu fiduu danda'u qaba ture. Suni yoo naa dhufuu dhabe as bira dhufeeti waan namni kamuu maxxansu waan Feesbuukii irra maxxanfamu kan afaan Oromooti akka na agarsiisu amma kanama kana Ingiliffaa irra jira. Afaan Ingiliffaa irra jira. Asuma bakka Ingiliffaa kana filadhee asuma gadi yoo dhufe kunoo asuma afaan Somaaliiti aaneeti afaan Oromoo as jira jechuudha. Afaan Oromoo kana filadheeti asiin gad dhufee seef godhadhee jennaan kana booda waan namni kamuu barreesse waan BBC Aljazeeraan afaan Ingiliffaatiin barreessu afaan Oromootiin dubbifadhaan jechuudha. Akkuma amma ka Googilii kana wantoota fooyya'utu jira waan ta'eef hunda irrattuu fooyya'insa barbaachisa malee afaanota marsaalee hawaasaa keessattuu yeroo ammaa kan dhiibbaa uumee addunyaa ganda tokkoof fidaaru marsaalee hawaasaati. Marsaalee hawaasaa guutuu afaan Oromootti daballeerra jechuu dandeenya. yuutuubiin illee amma afaan Oromootiin ji'an guunne na fakkaata ji'a tokko foyi hanga tajaajila eegale dhaabbata Googilii waan ta'eef koontentii ma Googilii as fudhata inni isa amma sagaleetti hiiqaa jirra jennu kan sagalee kana fudhata inni sagalee dhageeffata waan ta'eef viidiyoodha waan ta'eef jechuudha. Waan sagaleedhaan afaan biraatiin haasa'ame afaan Oromootiin barreeffamaan gara jalatti agarsiisa. Waan afaan Oromootiin nuti haasofne immoo afaan Ingiliffaatiin jalatti tiraanisleet godhee barreeffamaan baasuu danda'a. Bifa akkasiiti ijoolleen tuutoriyaalii irraa itti fayyadamuu eegalanii jiru. Imalli fuulduraa maali yoo jenne? Afaan Oromoo qofa miti kan irratti hojjetaa jiru. Afaanota Itoophiyaa 4 kan akka Amaariffaa, Tigiriffaa, Somaalii fi afaan Affaar of harkaa qabna. Dabalataan jechuu. Dabalataan isaan kanallee sadarkaa itti nutti oofaa jirra. Imalli keenya strictly isa kana gaanfa Afrikaa irratti waan kana sirriitti babal'ifnee kan hojjennu ta'a jechuudha. Kanatti aansinee waan akka qorannoos gaggeessuudhaaf imala qabna. Hojjannee kana eega finneen booda mee maaliin fiidbaakiin isa jedhu sirratti immoo qorannoo gaggeessinee kan ilaallu ta'a. Imala itti aanu keessatti wanti hafe qabiyyee galfachuun hojii ijoo amma hojjechaa jirruu fi tattaafachaa jirruudha. Dabalataan immoo Googiliin piroojeektiiwwan hedduu gadhiiseera. Sagaleedhaan gad nuu dhiisee jira. Image translationii gadhiisee jira. Argama turizimii keessa ol galfadhaa nuun jedhee jira. Oromiyaan maal fakkaatti? Oromoon maal fakkaata? Addunyaa ol dabalaa jedhee jira. Addunyaan balbaltii isinii banamee jira waan qabda ol guuraa nuun jedheera. Kana ammoo qaama dhimmi ilaallatu iddoo isaatitti galchuun barbaachisa. Imalli gara fuulduraa hojii kana kallattii qabsiisu. Kallattii qabsiisuuf ogeessa barbaachisa bakka barbaachisatti assaayin gochuu. Ogeessa barbaachisa bakka barbaachisa assaayin gochuuf immoo humni barbaachisaadha. Ogeessa qindeessuun barbaachisaadha. Caasaa diriirsuun barbaachisaa jechuudha. Garee sabaaf ummataaf waa buusaa jiru kana tumsi maaltu isaan barbaachisaa haja ummoo gaafiidha. Hojiin kun maalinni Oromoo addunyaa keessa kaa'uudha. Gabaabumatti. Addunyaatti ummata kana makuudha. Nama abdii isaan kaase waa'ee turizimii ol laqachuu, waa'ee aadaa, waa'ee waan hunda ol laqatta. Homtuu nafu. Oromoo gaafa jettu achirraa Oromoon maal akka ta'e hubataa jechuudha eenyumtu. Oromoon sirna gadaa uume, Oromoon irreecha qabaa, Oromoon gaarreen baalee homtuu nafu. Kana hunda itti naquudhaaf deema. Kana hunda waan itti naqduuf seektarri hunduu itti hirmaachuu qaba. Dhala Oromoo hunduu itti hirmaachuu qaba. Kan nagalcha jedhu jechuudha. Kanaaf hojii kanatu hojjetamaa waan jiruufi nuti ammatti biiroo barnootaa wajjiniin kan hojii kana hojjetaa jirru. Isaanuu dhiyoo kana kolleejjota irraa ogeeyyii barsiisota kana waan barbaanneef gara isaaniitti dhaqnee boonyee isaan mobilaayiz nu godhanii jechuudha. Ammatti biiroo barnootaa wajjiniin hojjetaa jirra. Gara fuulduraatti garuu seektarri hundumtuu dhimma kanatti hirmaachuun dirqama. Hanga ammaatti hojii bilisaa hojjechaa turre hawaasa keenyaafis gumaachine jennee afaan guunnee wanti dubbannuu fi waan dandeenyu goone hojii ogummaa hojjetame malee qaamni sappoortii godhee fandi godhee baajata gadhiisan jiru. Humni namaa olii gadi walitti dhufaa jira. Mootummaa akka keessatti hirmaatu barbaanna. Abbootiin qabeenyaallee mootummaanillee
akka gadi nu ba'an akka nu barbaadan bakka jirru akka nu fuudhan waamicha goona jechuudha. haa ta'u haya strictly wanti na jala sararee dubbachuun narra jiru tokko jira. Tumsi nuti barbaannu tumsa gosa lama. Inni tokko tumsa teeknikaati. Inni tokko tumsa dinagdeeti. Dhalootaaf waa hojjannee darbuudhaaf deemna. Kanaaf dhalootaaf waanta hojjetan immoo tumsaan galma gahaa jechuudha. Daawwattoonni keenyaas dhageessanii jirtan namoonni sagantaa kana daawwattanii kuni sabaaf waa gumaachuu takkaahu akkuma Profeesar ja'anitti waan Oromoon qabu waan Oromoon fakkaatu addunyaa keessa kaayuudha. Kana keessatti gaa namuu tumsa isaa bahuu qabaa waan jedhu dabarsanii nu waliin ta'uu keessaniif ummataaf waan saba tarkaanfachiisu gumaachuu keessaniif gaa seenaatu isin yaadata galatoomaa maqaa OBN'n isiniin ja'a. Asittis waan argamtaniif galatoomaa. Isinillee galatoomaa nu affeeruu keessaniif. Daawwattoota keenya qophiin gumaataa keenya arraa kana fakkaataa nu waliin ta'uu keessaniif sin galateeffannaa ani Hayimaanoot Kababaati bakka jirtanitti oolmaa gaarii isin hawwinee jirra.